nubbatu iman akauntii fudhattee tamiti buy iftu sagalee koo jira ijool lafee kuno laala hoy ittan siqa laala hoy ilaalu feetan miti uffata tuulirraa fuudhe immoo inni jiitan dhume sibiila fakkaatee jira kana laalaa bira taanaani firuma fakkeessuu waa godhaartu malee oromummaadhaaf rabbiif jecha miti jechuudha. Wallaahi guyyaa dadhaa kun immoo wal nutu ajabsiisa. Guyyaa dadhaa kun immoo anaanis wal nutu ajabsiisa. Mucaa du'aa jiru kana naa qaqqaba. Isinitti madde. Rabbiif jecha gargaartani. Rabbiif jecha akkuma kaleessaa gara naa dhaabadha. Mucaan isin akkanatti gargaartan kun kaleessa yeroo fayyaa jiru galaa kun. Yeroo fayyaa jiru akkana ture. Amma mucaa kanatti akkana ta'e jettanii naman tura. Mucaan kaleessa akkana ture. Imaanii buusaa dubbatteetti. Mucaan kaleessa akkana ture. Waalaikum assalam. Mucaan kaleessa akkana ture. Akkana ta'e yoo jedhame naman tura. Gargaara inshallah shi akaawuntii buufadheeraa shi mu'amuwe. Ayye atattaman nu galcha rabbi jedhaati. Hadda borin jedhaa rabbumaa jedhaati. Inshallah. Jabaadhaa kubbili godhaa. Sheer godhaa. Fiyan akaawuntii argine baranama akkasii akaawuntii kaasee kenne dhufe ishiyaan. Maal jettee? Akaawuntiin argine amma akaawuntii maxxansishee borin dabarsaafe. Ayye Emrishaa eessa jirta? Jibi adalan galuu dandeessaadha. Taap nama galchaa. Eshi hanaan akaawuntii siifan guddisaa. Iskireesho warri jala jirtan jirana teessanii mata mataa keessanii akaawuntii gaafatina. Rabbii sodaadhaa. Duratti gideesin kan duratti gideesin intanaa mootu buufadheera mubee. Attoo kicha iskireesho godhadhaala. Akaawuntii Itoophiyaa. Nu dhaqqabaa Oromoo. Oromoo nu dhaqqabaa rabbii jedhaan. Oromoo nu dhaqqabaa. Elaa kun akaawuntii warri jettan akaawuntii Itoophiyaa kun olaa sinii guddiseerra. Jabaadhaa suuraa kaafadhaa. Warri jala jirtan jabaadhaa suuraa kaafadhaa yookiin gaabbitanii booddee yaada jijjiirtanii gargaaruun mala. Ol galtanii Buufadheera haala sun beekne. Maal tokkicha qabadhaa warri jala jirtanii liyaana jama takka iskiriishuut godhaa. Warri jala jirtan akaawuntii qabadhaa Emrishaa adaba. Mucaa miskiina tiktokii tokkitti qabu horiyaa boonaa baalee isa kanas immoo dhabuun barbaadu. Rabbiif jecha gargaartan iskiriishuu godhadhaa. Galatooma. Subuusaniiroo? Coomi bakka Emrishaa. Asumaanuu mubeeki anillee riyaala 200 akaawuntii kanaan galcha habiibii kiyya riyaala 200 anillee galcha inshallah silaachii walii gargaarseetu jiraani malee. Galatooma barbaadu. Iftuu warri isaa fudhatta akaawuntii. Amma wanti isin ol galtanuu fi wanni isin ol galtan warri immoo ol galtanii baatan koompilii godha. Wanni isin ol galtanuu fi waadaa galuu qofaaf. Birii kuma tokko kennaa, kuma lama kennaa, kuma shan haga hunda keessanii waadaa galuu qofaaf. Jabaadhaa koompiliin godha. Koompiliin kuma muddaa. Iftuu dubbadhu. Nagaama. Aha, ati kairoo jirtaa? Ayyee. Warri kairoo jirti. Lakkoofsa sinii kennuu nan danda'a. Rabbii jedhaatii garaan jabaatinaa sinidhe. Bakka jirtan yoo rabbi jedhee footoo jaraa qabannee bor magaalaa kairoo keessa deddeemna. Yoo haalli nu mijate. Isinillee nu saalfachiisina. Warri kairoo jirti mana manarra deemnee sin kadhanna bor yoo rabbi jedhe. Mana. Ayyee. Warri kairoo Ijipti jirtan mana hojii jirtanu mana jaazaatti mana jaazaa keessanitti nuu dhaama nuu bilbila. Warri jala jirtan wey moderator gastii ragachaa beest hin deemteeti. Nama gastiira jiru jabaadhaa naa galchaa.
Wani. Aye, tu galatom. Nama kita warna galtani mo ya rombo bida dai kan. Sekarang ini sudah sudah umur mau jalan di gua. Aye. Abdi. Roji. Faya jira tadi so inshallah ni iftangni guyala man boddeni ba de ngadda do bor kanke balagan nutti cufte inshallah telefona nu rakas ka zingar garani mana tina man kesume suwan di fama wala kenyo no te la billah nu rankam ne alhamdulillah billah nu rankam ne gargar sa way barbadu je na gargar sa miti be ta situ be si sa way ba sa je na be sa sana siga fadda de du fe okay rakko kabu bilbil ke to ya wisiri mobile ga kana fu robbe nu rakas telefon nu rabbi je cha na magargar mali wa gargar sa barbacca miti sana mo di make mana ko di wonni sin ko ci to kitini wonni sin mana jechoni in komande bar in komande an kome miti bar namni na ma to ba to korra mana bari jadi baka wala makalat je to gargar ke to disi ana mana ko ditti in kala diwan seri makana mana ko di atbana ke di bari chufte mana si chufatte me ga sidi wonni mana nama video kitini ni anarra fa ya narra fa kan o jawa sarram mula kan o ya narra fa mal sini ba ko dimma gargar sa to ko mo na to sima tinjere ni gargar sa mana du wala to sima tinjere kana gargar sa barban dak kette bil bila bi sini mal sini ba ko da tama ri barra na ka su fabire ma ko ma bi jagara mana wonna ashi ayo mata ke jabata nama di bashari waktu kami jajira beri kuma to tahu gargar tan beri kuma di bashari waktu kami jah wallahi jolle kana pai sudan da sahabate sini kade kana kopri share boda kiya abdi ke ta cho share tina gola abdi wa mera jabata shiga jolle ke namaje ture kan jolle ke namaje Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mui afsir mara kongo mui gargar apa? Abdu insyaallah. Majet jalan. Ni gargar mui mara kongo. Abshir dirajal. Pada kalau kamu account itu tadi tu. Pada kalau kamu account itu tadi tu. Yes, sila. Account itu tadi. Assalamualaikum. Impuran ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mampu. Mata ke amal Ayo Ismani, commission Tokyo. jolle asiran. Ani suraja apa ya dame? Jolle pura tania galan. Ani nangala. Suraja apa ya dame? Isi nabrate seriyo jetan. Jolle kum barbadate. Gastiram ni ke. Tukiram ni kamu juru mana saja. Mubaraki wanti godhu qabdu namni tokko asta'anillee wanni isaan laalanu mun jiru suuraan isaanii tuyyu hin hima waan ta'eefi jarrillee haala amma akkaataa jiran kanaan asta'anii akkatti sa'aatii dheeraa taa'uu hin danda'ani suura isaanii kana fayyadamta waan ta'eefi wantichi waan qabatama waan ta'eefi rakkoota kan qabu isaan agalanii ati yeroo barbaachisu suura kun hin deeminaasi. Suura isaanii Mube ile commission erga akwanti kabadera. Mube animmo biyyan qaba biyyan dabarsati habibi abshir biyyan dabarsati Anas ile biyan qaba. ila obboleeyyan keenya wanni ta'uu qabu anis isinis eenyumaayyuu haa ta'u wanti obboleettii teenya fi obboleessa keenya kanarraa nu waafu hin jiru dhugaadha namni biyya ormaa kana keessatti akkaataa namni odumaa gargaarsa jaalatu akkaataa gargaaru yeroo baay'ee nama hedduu cinqaa haa ta'u garuu akkasumatti sabni keenya kaleessallee har'allee wal gargaaraa ture kan biyyaa qabullee kan asii qabullee akkaataa itti sii mijateen jechuudha rakkinna malee namni wal bira dhaabbachuu dhabu hin jiru haa ta'u garuu waan qabnu sanitti waan kenninuu san xiqqoollee haa taatu guddoollee haa taatu namni kun yaalarra jira waan ta'eef mana yaalaa seenuu qaba waan ta'eef kaleessayyuu rakkatanii sadarkaa kana ga'anii itti cime waan ta'eef waan qabnu san yeroodhaan dhaqqabsiifnee akkaataa nuu mijateen dhaqqabsiifnee galee mana yaalaa seenuu qaba.
wanti nu jedhuu qabnu